jar lamma fa'a biyyi fa'a dagaggeessaniin booda waraana na qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii nagadan. Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ciyan. Si mursiisuuf jechuudha. Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Ayya. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasaan warri ijoollee rafa maal dhagee taksimii dhufedhan. Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii direesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama eegaan turan. Reediyoo gochaa turu. Makiinaan hordofuu akka ta'e meetira akkasirratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan. Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keessa riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyya hin beekani. Haati warraan kiyya hin beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5 ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu jiru beetta in dhaamatee chadaga iriyootan deennatti dhugataatiin bee hodhartaati dharaa jedhi duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beetta dhaamatteedhaan dhuguma jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira inni hin beeka beetta jechuun akkuma qoosaa godhee ittime waanan yani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira alaqa kiyyaan isaan yoo waan takkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe agartee milkaa'es gala jettee yaadduga kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan an ta'eef malee nan nyaatama ture. Nyaatamte turte ayyuu baafatti jijjiiramiin dhufee Abiyyi Ahmad faana gootin dhufan atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe kanaan duras intervii Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus daninnatiin wayyaanee Finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tamboo dhufte. Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaddituu bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaas hin beeka daninnatichi hin beeka gaderge ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaka'e amante jarri gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beektu yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate amma tana cunqurs bar wayyaanee kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursii gammanuu jirte cunqursan mallee hin jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba. Okay? Dr. Abiy Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko.
miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa ba'e in gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wikinasii guyyoo waariyoo irratti argee. Inni Oromoo miti namni jedhu sun. Inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a. Walumaa galatti. Walumaa galatti. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiluu inka salaamtaadhaan miti beetta. Oloodhaan miti. Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beetta. Maaliif seete? Oromaa miti kan nutu walajjeesaa jira. Nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere? Furmaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga hidhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Ama wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zerotti deebi'aa jira beektaa. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirratti Hacaaluu Hundeessaa mallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirratti artistoota waliin warra Maqalee dhaqu Maqalee marii Maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Mootummaalleen dhaqeedhaan amma haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jaawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa
kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti alma haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akka singooneerra nuuf kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataa itti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii aha Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu arat kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte sirba kan kee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirta oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi. Paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalam sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti jidduu isaaniitti waliigaltee dhabameen uummanni keenya sakrifaayi amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutu itti gaafatamu kanaaf? Itti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamiin laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhagahame caalaatu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessa jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiy Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jirru Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bar. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee
nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa jajuufis hin rakkisa ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa hin jiru Bujii irra Boorana irra agaa Harargeetti irra agaa Wallaggaatti Wallagga irra agaa namni qawween dhayin hin jiru bar gaafa inni filatame speeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beektaa namni dhukaase bar gammachuu guddina dhukaasuu qofayyuu miti ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e inni viizhinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiirami Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti intiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e namni kamu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo okay me Dr. Abiy kun Oromoo miidhaa jin dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu fincillis ka'e mormiinis ka'e akka inni aangoo irraa bu'us godhame eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa isa karaa nagaatiin dorgomumo isa afaan qawweetiin lolu kamtu dhaqee achi qabata innis gaaffii biraa bara namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizee dhamte gizee du'aat illee nattaak waan godhamtuuf warree baan deemaa beekta magaala kana keessa jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera inni mormuu maal gochuu qaba ture akkam gochuu qaba ture jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa guyyoo awwakkush naakkush jetti jarri waltuufi rakkoo hamaan kan jiru warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee ummata bira miti dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamte gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaanam Oromoo miidhaa jirti jechuu kan of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami meeqa fuulduratti deebisuun deebisan hin beenu waa gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin effeemmin jiru hundi jechuudha yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikoolojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa maal dookumentariin irratti hojjechaa ooluu miti maal anjira gubbaatti yaa galaanetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badyaa caalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa eentati namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa
guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beetta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojirra mul'ate na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta war miliki leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaa immoo rirmin nyaatu beetta seenaan okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaa'u fotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaasaa bukkeetti gaafa adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajigan jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka oromoo fardi kan oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigam akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki Minilik siif yakkamaa moo oh my god ani inni gaara reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheereedhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin teniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saama walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanni isa khasiidaan isa beeta mangisto kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate imma maltee fi wanni sun rifadheeraan maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Minilik difend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira
Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle. An kannaan galle. Silaawoo isaan nabiyyii miti. Yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo. Yakkamtoota yaa. Amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam. Maal beeku abbootii isaanii yakka sana dalaga miti. Qaroomuun akkasii beeka. Wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan tan callaa wani naa jedhe. Dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu hin baha gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaatte akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde. Kanan qulqulleeffanna. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti. Loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana. Baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Yaawa irraanfachuu sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa maalan ees jirte sirba dhuun dhufuu jira. Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufee waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhate dhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qorannee fuulduralleef gaaf inni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Sagantaan keen kun har'a jalqabee keessuma Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddachu dubbii jijjiirame jira. Anguyyoo waaroo obba jirma ture ulfaadha. Acee.